Itoophiyaa keessatti waan godhamaa ture isa yaadattu? Do you remember? Ilaalcha farra Oromoo akka Oromootti of jibbuun hin geenye nuti. Naaf Baqqalaan mana hidhaa turree tokko kan of nu jibbisiise waan hunda caalaa. Dulli miidiyaadhaan Oromoo irratti yeroo san godhama miidiyaa Itoophiyaa miidiyaa mootummaatiin mootummaa Abiy hoogganu godhamaa ture. Humna Amaaraa Oromoo irratti jibba hamaa itti kakaasuudhaan akka cinaa hiriiran godhe. Maal argate Amaarri achirraa? Oromoon sirriitti dhaggeeffadha. Maal argate Amaarri? The dark side baasee Oromoo irrattis Tigree irrattis duulchise. Yeroo sanitti waa'ee Tigree waa'ee Oromoo wanni haasayamaa ture YouTube irraan fadhu, TikTok irraan fadhu, ETVdhaan, Faanaadhaan, Waaltaadhaan duula sana hunda godhaniit uummata Amaaraa duulchisanii lola san keessatti ficcisiisanii namas akka fixu godhanii itti fayyadanii gaafa quufan Amaara daangaa irratti gatanii ofii Tigree warra TPLF wajjin araarame Amaara wajjin duula keessa seene Amaarri gaaga'ama hamaa amma keessa seene kana kan seensise keessaa tokko bara 2019 hanga 2021tti Abiyyi shawwadamee olola Abiyyi meeshaa olola Abiyyi ta'e duula Oromoo fi Tigree irratti godhe sun hawaasa siyaasaa Amaaraa gatii guddaa kafalchiisaa jira hagammatti. Moral crisis guddaa keessa seensise. Dhumaatii uummataa Tigree irratti godhamaa ture. Waa hedduudhaaf Abiyyiin caalaa maqaan isaanii akka godhe. Moral crisis, moral decadence keessa galche uummata sana. Amma gara galchuu barbaada. By the way, I knew this from 2022 irraa inni gama kan akka dhufu. Hordofaatuma ture. Amma maal godhuu barbaada? Amma yeroo tokko Galaasaa hojjeteenyu osoo haasofnu Abiy ol gahee warra hawaasa hayyoota Amaaraa tokko walitti qabee waliin haasayaa ture. Cinaa taa'een mana itti cinaa taa'ee dhaggeeffata ture. Oromoo fi Tigree kana mul'u godhee xiqqeessa jara wajjin. Itti aanseen wajjin wal gahe. Nu biratti immoo sabboonaa daangaa hin qabne ta'ee arrabaan jalatti shan shawwadaa jira malee maal jedhan. So Galaasaa maaliin jeeni? Oromiyaa walabaa ati yaadde san gurba kanatu Oromoo kennuu jedhan jedhee maal jennaan? Haala amma deemu kana Itoophiyaa kana guutuutti diigaa yoo tariigaa akka isin jettan san akkam reefu jettan Oromiyaa walabaa diigamuu Itoophiyaa booda dhufti wanni jettan sun dhugaa taanan si odoon taane namicha Itoophiyaa guddoon jaaru jedhu kanatu Itoophiyaa burkuteessee uummata wal ficcisiisee adda diiguu ta'a jedhanii qoosaa ture. Saniin ittiin deemee nurra gahe. Amma Tigree wal lole, Eertiraa wal lole, Amaaraa wal lole, Oromoo keessa dhokachuu barbaada. Oromoo keessa dhokatee sabboonaa Oromoo xiixaa ta'ee deemuu barbaada. Waan Dambidolloo kanas isaanumatti jalqabee fide akka isaan yaadan hin taaneef malee. Maaliif hima maxxanse? An beektaa waan Dambidolloo san almost dagadheen ture. Maarshaal Biraanuun waggaa haasoo yoo laalte Maarshaal by the way dhugaa dubbata beektaa sharrii siyaasaa kana baay'een beeku. Waan waliin haasayan waareen bahee dubbata. Hanga gaafa inni dubbatuutitti waan Dambidolloo shaneetu raawwataa ture jechaa ture. Maarshaal immoo dhufee Jaalcaanaan kuni Gondareedha jedhee miseensa Abinii jedhee ijoolleen immoo Baardaar dhaqxee jedhe. Yeroo kanan gurra qeense laata. Nan qeense wadeet garam deemaa jirti dubbiin tun. Deebisanii fidanii Nokoffaa EBS namichi shariika Abiyyi abbaan qabeenyaa. Miidiyaanis warra ajandaa mootummaa gaggeessu keessa akkami achirraan dabruu dandeenya. Dhugatti anu maaliin yaade jalqaba micoo warruma ijoolluma san keessaa taateet amma immoo olol biraatiif fidan jee yaade. Diraamaa boodara dhufe kana hin shakkine. Waan fedhallee yoo ta'u diraamaan kun akeekni siyaasaa isaa maali? Mee ilaali fakkeenyaaf. Qaamni mootummaa ministeera barnootaa miidiyaaleen adda addaa deennatiin hundi dubbii kanarratti maaliif akkanatti rabarrabe? Gaafa Dambidolloo san maaliif akkanatti dhugaa Oromoo baasuudhaaf? Gaafa ijoolleen butamte jedhamu san Oromoo irratti dhiibuudhaaf hundi isaa miidiyaan hundumtuu deennatiin poolisiin hundumtuu shanee. Ammoo finxaaleeyyii. Kana gara fuulduraa sin dhufama.
yaadatta dura amma Oromiyaa keessatti nama Amaaraa ajjeesanii Oromoo ajjeese. Shanee ajjeese. Shanee is a code word for Oromo by the way. Yeah. Fintaaleeyyii is a code word for Amaara. Namni hin shawwadamina. Code wordidha. Remember when I wrote about dehumanize, defame, dehumanize and destroy. Amma maal barbaadu waa lama barbaadu. Tokkoffaa Amaara aarsuu barbaadu. Amaarri already mootummaa kana mootummaa Oromooti jee walirratti mootummaa qofa osoo hin ta'in Oromoos akka jibbu barbaadu Amaarri. Oromoonis Amaarri nutti ka'e Amaarri nuun lole jedhanii mootummaa kana cala dhaabatanii Amaaratti akka duulan barbaadan. Isaan kana jidduu daansii taphachuu barbaadan jechuudha. This has serious consequences. Oromoodhaafis Itoophiyaadhaafis Amaaraafis. Ala Oromoo dubbiin teenyaaf Amaaraa gara fuuldurallee atakaaroo itti fufa. Garuu akka amma duraa san ta'uu hin danda'u beekaa. Har'a kaleessa humna Amaaraatitu aangoo qabatee Oromoo ittiin kursaa ture. We were the underdogs. Amma garuu maqaa keenya murni aangoo irra jira. Badiin amma godhamu maqaa keenyaafis legitimacy keenyaafis fuulduree keenyaaf akka Oromootitti balaa hamaa fida jechuudha. Kanaaf meeshaa namoota akkanaa ta'anii waan balaa guddaa fidu. Kitaaba tokko jira. Kitaaba barsiisan dur barsiisee barreesse. Uummanni yeroo baay'ee miidhame victimize ta'e dallansuu hamaa keessa yoo seene badiitti naqamuu danda'a. Sodaan guddaan ani qabu. Wanni an dubbadu yoo hedduu kana namoota hedduu akka dallansiisu nan beeka. Again ani sin gammachiisuudhaaf asin jiru. Waan badiitti sin geessu irraa himuun barbaada. Amaaran wal loluu yoo barbaanne dhugaa irratti dhaabanne dhugaa irratti lola yaadaas ta'e lola biraa dhugaa irratti dhaabanne itti yaanne da'uu qaba malee sharri gowwummaa Amaarri 2019 irraa 2020 keessa seenisan Oromoon deebi'ee itti seenuu qabu jechuudha. Lama nuun suufuu hin qaban of eeggatu qaba namni keenya. Kana wanni inni dubbachaa ture. Densa Abjoor waan baay'ee kaasne sa'aatii dheeraa fudhannee haasofnee yeroo dheeraatti egaa yeroo jalqabaatti fuula garree gaafilee hedduudha kan inni qabadhee dhiyaadhe. Garuu keessa keessaan piikiidha gaafii ka ofuma barreessee dhufeen piikii ta'ee keessa keessaa fudhadhee gaafachaa ture. Amma sa'aatii baay'ee fudhannee dubbinaa bultuutti haa dheeressinu. Walumaa galatti haala amma keessa jirru naa goolabi. Akka goolabaatti haanaa ta'u. Gaafidhasii akkuma goolabaattis akkanaa kaasutu. Hireen Oromoo maal ta'a? Sirna Abiyyi jalatti. Hanga yoom Abiyyi irraa of eegaa jechaatuma jiraanna. Hireen Abiyyi Oromoo irraa kaasuu yookiin biyya sanarraa kaasuu maal ta'a? Itoophiyaa fi sirni Abiyyi, ispeeshaalii sirni Abiyyi ummattoota biyyattii waliin waraansi inni godhaa jiru kuni deemee dirreen waraanaa amma Eertiraa fi Itoophiyaan wal lolan dirreen waraanaa Tigraay ta'a jedhanii jedha warri Tigraay. Garuu humni kun hunduu gaafa Abiyyi aangorraa kaasuudhaaf gara handhuura biyyaatti siqu dirreen waraanaa Oromiyaa ta'a. Kanarraa Oromoon akkamitti of baraaruu danda'a? Falli jiru maalidha? Ijoon dubbii kana natti fakkaata. Malee keenyarraa akka goolabaatti isaan haa ta'u gaafidha isaan haa ta'u. Waan dhuka qabu kaasaa jirta gara dhumaa irratti beeke. Waan dhama qabu. Dirreen waraanaa Oromiyaa akka hin taane dhoorguu qaba namni. Dirreen waraanaa Oromiyaa akka hin taane jibicha balaa ofirraa kaasuudha. Oromoon Abiyyi ofirraa kaasee Oromoo gaansi hin jiru kan sirnicha keessa jirus kan sirna ala jirus. Waa'ee mukaa tokko dubbachaan ture gan marii kana godhe. Muyini akkasitti hin jeene ofirraa jiksuu akka qabdu. Oromoo haga fedhe waa lama namni fudhachuu qaba. Haga fedhe Abiyyi wajji yoo hiriire hoggansa Abiyyi jalatti balaa dhufaa jiru kana ofirraa ofitti saffisiisa. Ofitti hammeessa malee ofirraa ittisuu hin danda'u. Because of the nature of Abiyyi's leadership. Tokko kana. Maal godhuu qabaree saffisaan Abiyyi sifirraa kaase post Abiyyi hariiroo fi hiriiraa fi caaseffama Abiyyi booda dhufu ammuma hoogganummaadhaan adda durummaadhaan tolchee san booda biyya naannoo waliin taanee bulchuun waliin
bulchuu dandeenya. San ta'uu baannan garuu even yoo humnoonni biraa lakki walqixxummaan barbaadnu lakki haqan barbaadnu olaantummaa uummanna jedhanii ka deeman taate illee yoo taate lolaanis dantaa ofii ofirraa dhorguu kan danda'u Oromoon jalqaba biyyoo ofirraa kaasedha. Abii jalatti we tried reefu sitti mee barra we tried gawayyaan inni dhuftee dasee dabartee gadi dhuftu murtiin nuuf danne ammaaf inni turuu wayyeenne sanii as fooyyaa dhufe moo itti hammaataa dhufe ammas jala hiriirree haa tursiifnu too jenne inni waan amala ofii hin dhiisu isa jalatti mootummaan sirni mootummaa Itoophiyaa laaffata lolli wal dhalaa deema san booddee uummanni tokko beektaa cimin uummata tokko haguma hoggansa isaa gaya laafinni mootummaa Itoophiyaa Abiyyi calaqqisiifte har'a maaliifi paartiin jiru jaammaan biraan jiru ufiif hin deema isuma toofaa jira so balaas deemu kan ofirraa ittisuudhaaf Oromoon saffisaan harka ofiitiin Abiyyi irraa geessu harka hoggansa isaa jalatti adda durummaan ce'umsa siyaasaa Abiyyi booda dhufu mijeessee uummata kaan waliin mari'atee wal amansiisee deemutti ta'uu baannan balaa as deemaa jiru kana eegganna amma barra namni keenya hin shawwadamina namni keenya amma warra kaabaa qofa jedha Abiyyi warra kibbaa harkaa qaba really Somaaliyaa harkaa qaba Affaar harkaa qaba no maali sirni inni Abiyyi uume kibbi bar saamicha hattuu itti gallakkisee mindaan hin kafalamu warra ummatoota kibbaa naannolee ummatoota kibbaa kana keessatti mindaan hin kafalamu ummanni kibbaa abdii nurraa qaba ture maaliif hanga 2018 yeroo nu dabarte hunda isaaf dabraa ture gaafa nu mirga afaanii argate gaafa nu mirga ofii nu bulchuu argate mirga ofii nu bulchuu argate gaafa Oromoon aangoo qabate ni misoomna dimokiraasii arganna ni kabajamna jee yaade wanni inni argate hoo maali durriyyee kararraa guuree itti shuume hawaasa Sidaamatti waan ta'aa jiru Walaayitatti waan ta'aa jiru Western Ethiopian region kana keessatti waan ta'aa jiru ummatoonni kuni akka warra biraa ilaalcha jibba Oromoo guddaa uumuu baatanis Oromoo irraa abdii kutatanii jiran reefu maaliin jee kanaanis itti muraa abtaamu dur wanni na laaleessu na aarsu tokko maal ture Oromoon qabsaa'uu hin danda'u Oromoon wal ta'ee qabsaa'uu hin danda'u qayyoo ture san wal aansuudhaan tarsiimuudhaan irraan har'a Abiyyi maal keessa nu galche Oromoon biyya bulchuu hin danda'u duruma kitaaba san keessa agarteerta maal jedhu ture warri tippelle waggaa negoshee goonu Oromoon Itoophiyaa dhiisiti ofuu waluu bulchuu hin danda'u jedhan ni dandeenya jee falmaa ture har'a Abiyyi garuu san dhugeesseef beektaa bulchuun dandeenya Abiyyi hoggansa Abiyyi jalatti murni Oromoo amma jiru kun biyya bulchuu hin dandeenye biyyattiin sababa lolaatiin to'annoo harkaa baateerti kana amanuu qabna Itoophiyaan seenaa isii keessatti sirni mootummaa Itoophiyaan isteeta akka ammaa takka laaffattee hin beektu hiyyummaan akka ammaa takkaa babal'attee hin beektu kuni faaktiidha ummatoonni Itoophiyaa ni beekan kana hoo akkamiin ilaalan akkuma leencu yeroo baay'ee jiru ani mootummaa murna Oromootiin jaa ati mootummaa Oromootiin jettaa ummanni kun garuu akka mootummaa Oromootti ilaala laafinni Abiyyi akka laafina Oromootti ilaalama rabbi kan baase yoo nu hidhaa turre san Oromoonni lola Tigraay san gargaaruu dhabuun moral authority qabannee akka deemu nu godhe har'a immoo lola ummatoota biraarra godhu kana yoo goonu taate sirna Abiyyi kana wajjin identify godhamaa tokko ta'aa gaafa deemne jibbi fakkeenya hanni mootummaa hunda keessa barre corruptioniin jira